Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne ta'an suuraan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanganuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadha. Laayik sheer godhuu hin dagatina kallattii mangara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Deeta ministeera nageenyaa duraanii obbo Taayyee Danda'aa irratti himatawwan haaraan 3 irratti banamuun gabaafamee jira. Guutuu isaa qabannee jirra. Gujitti haleellaa humnoonni mootummaa namoota nagaa irratti raawwataniin namoota hedduu lubbuu galaafatanii namoota hedduu madeessuun namoota hedduu immoo mana hidhaatti guuruun dhagahamee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabnee jirra isiniin kenna. Haaluma wal fakkaatuun naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkalitti haleellaa namoota nagaa irratti raawwatameen dubartoota daa'immanii fi manguddoota dabalatee namoota 40 ol lubbuun dabruun gabaafamee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabannee jirra isiniin kenna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli zoonilee Oromiyaa hunda keessatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Lola bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru loltoonni mootummaa hedduun harka kennataa jiru. Viidiyoo gabaabduu qabannee jirra. Gama mootummaatti mootummaan haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo tibbana fufteedhaan zoonilee hunda keessatti loltoota isaa irratti raawwataa jiruun miidhaan guddaan dhaqqabuu amanee jira. Akkasumas haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo raawwataa jiru humnaa ol ta'uu waliin wal qabate baaraga keessa seenuudhaan guutuu Oromiyaa keessatti opereeshinii bal'aa humna qilleensaa deeggarame gaggeessaa jiraachuun gabaafamee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabannee jirra isiniin kenna. Guutuu odeeffannoo wajjin ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun odeeffannoo akka itti aanu kanatti wal duraa duuban kunooti. Oduun kun oduu Ahmed yookaan immoo breaking news. Deetaa ministeera nageenyaa duraanii obbo Taayyee Danda'aa irratti himataawwan haaraan 3 banamanii jiru. Beellama yeroo dabreetiin obbo Taayyee Danda'aa himataawwan 3 irratti banaman keessaa himataawwan 2 irraa bilisa ta'uu fi himata tokkoon badiin itti murtaa'uun beeksifamee ture. Har'as obbo Taayyee Danda'aa mana murtii dhiyaatee jira. Abukaatoo obbo Taayyee Danda'aa kan ta'an obbo Abarraa Nugus har'a haala hin eeggaminiin himataawwan haaraan 3tu irratti saaqame. Himanni kunis har'a nu gahe jechuudhaan BBCtti himee jira. Himataawwan haaraan banaman 3nis gaafiif deebii obbo Taayyee Danda'aa toora miidiyaa hawaasaa Horn Conversation jedhamu waliin taasifamee fi hidharra osoo jiru tamsa'ee jedhame irratti kan xiyyeeffate akka ta'es himanii jiru. Himataawwan haaraa 3 keessaa inni jalqabaa himata obbo Taayyeen kanaan dura bilisa ittiin jedhameen keessaa isa tokko waliin akka wal fakkaatu eeruun himanni kunis seera yakka bara 1996 bahe keewwata 257 kan ilaallatu akka ta'es obbo Abarraan himanii jiru. Haaluma kanaan himanni tokkoffaa yookaan jalqabaa humnoota biroo waliin waloomuun hokkara kaasuun mootummaa filame humnaan diiguu kan jedhu akka ta'es eeranii jiru. Himanni haaraan inni lammaffaa raayyaa ittisaa ilaalchise odeeffannoo sobaa fi dogongorsiisaa ta'e dubbataniiru kan jedhudha. Himanni kun immoo walqabata kan jedhameen haleellaa Izii Kaabaa raayyaa ittisa biyyaa irratti raawwatamee fi dhimmoota biroo ilaalchise odeeffannoo dogongoraa fi sobaa ta'e kennanii jiru kan jedhu jedhamee jira. Himanni sadaffaan ammoo gaafiif deebii Horn Conversation waliin taasisanii fi kutaalee 3 tamsa'ee irratti sirna seeraan hundaa'e irratti duula gochuun yakka mootummaa biyyattii sarbu raawwatan jechuudhaan jedhamee jira. Haala kanaan himannaan haaraan 3 obbo Taayyee irratti bifa haaraan banamuun himamee jira. Oduun itti aanu kun oduu baay'ee nama gaddisiisu kibba Oromiyaa godina Gujiitti humnoonni mootummaa haleellaa uummata harka qullaa jiru irratti raawwataniin lubbuu namoota hedduu galaafatanii namoota hedduu immoo madeessuun kan biroo hedduu immoo mana hidhatti guuruun dhagahamee jira. Humnoonni mootummaa kunneen haleellaa kana uummata irratti kan raawwatan bosona naannichatti jiru abbaa qabeenyaa tokkoof kenname waan mormanii fi haleellaan irratti raawwatame jedhamee jira. Gujii aanaa Soraa ganda raayyaa Booddaa zoonii Qunnoo Amulotti bosona argamu abbaa qabeenyaa tokkoof kenname uummanni bosona yeroo dheeraaf kunuunsaa ture marii tokko malee mootummaan osoo uummata hin mariisisin akkamitti abbaa qabeenyattiif dabarsee kenna jechuudhaan mootummaan gocha kana akka irra deebi'ee ilaaluu fi akkasumas mancaatii bosonaa raawwatamu kana akka hambisu gaafannaan misooma mormitan jechuudhaan humnoonni mootummaa dhukaasa namoota irratti bananiin namoota hedduu lubbuu galaafatanii namoota hedduu madeessuun akkasumas namoota hedduu hidhuu odeeffannoon achirraa baatee ibsitee jirti. Hanga ammaatti namoonni hidhaman 21 akka gahanii fi sanii ol ta'ullee akka danda'an odeeffannoon achirraa nu ga'e ibsee jira. Namoota 17 maqaan isaanii tarreeffamee jira.
Namoonni hedduun ammas humnoota mootummaatiin adamsamaa jiran jedhamee jira. Kun akkuma jirutti ta'ee haleellaa humnoonni mootummaa namoota nagaa irratti raawwatan kanaan uummanni dheekkamuudhaan mormitti seenuu fi mormii cimsee itti fufuun dhagahamee jira. Rakkoo uumame kanaan walqabatee namoonni yaada kennaniin mootummaan bilxiginnaa waanuma hunda irratti afaan qawwee filata. Rakkoo gujitti uumame lubbuu namaa galaafatee fi kun madaa'ee kun immoo mana hidhatti akka guuramu taasise kanaaf dursee mootummaan hawaasa bal'aa mariisisuu fi mariidhaan uummata kana amansiisuu osoo danda'u kanan jedhe qofti haa ta'u jechuudhaan humnoonni mootummaa tarkaanfii fudhatan sirrii miti jechuudhaan yaada kennanii jiru. Mootummaan gama kaaniin biqiltuu dhaabaa gama biraatiin immoo bosona uummanni yeroo dheeraaf waggoota dheeraaf kunuunsaa ture. Osoo uummata kana hin amansiisin qaama biraatii dabarsee kennuun rakkoon kun akka uumamu taasise jechuudhaan yaada kennanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun naannoo Beenishaangul Gumuzitti haleellaa namoota nagaa irratti raawwatameen ilmaan Oromoo 40 ol ajjeefamuu odeeffannoon gama sirraa baate ibsitee jirti. Sadaasa 22,2025 yookaan immoo Sanbata Dabre jechuudha godina Matakkal aanaa Bulaan ganda Bakujjii jedhamutti haleellaa namoota nagaa irratti raawwatameen daa'imman dubartoota fi kan biroollee dabalatee namoonni 40 ol lubbuu isaanii dhabuun gabaafamee jira. Haleellaan namoota nagaa irratti raawwatamee fi lubbuu namoota hedduu galaafate kun daldala siyaasatiif akka ta'e jiraattonni dubbatanii jiru. Haleellaan namoota nagaa irratti raawwatamee lubbuu namoota nagaa hedduu galaafate kun baay'ee kan nama gaddisiisu jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo kan ibse yoo ta'u gama mootummaatti hanga ammaatti wanti jedhame hin jiru. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaatti. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa zoonilee hunda keessatti zoonii Kibbaa, Giddugala, zoonii Lixaa, Kibba Bahaa akkasumas Kaaba Oromiyaatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru cimeetti fufee jira. Tibbana waraanni bilisummaa Oromoo haala adda ta'een zoonilee hunda keessatti loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwataa turuu fi haleellaa raawwataa tureen loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun hedduu booji'ee hedduu madeessee hedduu addunyaa kanarraa godaansisee injifannoo irratti argatu beeksisee jira. Loltoota mootummaa hedduu tibbana bakkoota garaagaratti booji'uudhaan yeroo garaagaratti viidiyoodhaan isaanii gadi dhiisuudhaan argisiisaa ture waraanni bilisummaa Oromoo. Isaan kunniinis warra booji'amanidha. Wanni akka booji'amu na tolche tokko isaanii biratti yoo haaluma isaaniitti ilaalee jechuudha. Yeroo waraanatti seenamu kan gara isaaniirraa ganeeti akka harka kennadhuu fi of keessa waan waraana kana waraannee waan hin dandeenyeef waan shakkeef jechuudha. Yoo gara duuballee deebi'e waraanni kun waan nurra aanu waan waraana raayyaa ittisa biyyaarra waan hubadheef jecha akka booji'amu. Haasaa gabaabduu booji'amtoonni taasisan kanaan guutuu Oromiyaa keessatti yeroo ammaa kana humni waraana bilisummaa Oromoo humna mootummaa ol ta'ee akka argamee fi kun immoo mootummaa birattis mul'atuun mootummaan humni waraana bilisummaa Oromoo humnaa ol itti ta'uu amanuu isaanii kana dura iccitiin keessoo isaaniitti bayaa ture agarsiisaa ture. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti loltoota mootummaa irratti fudhataa jiru cimaa dhufuun yeroo ammaa kana mootummaa akkaan yaaddessee jira. Bakka dirree lolaatitti milkaa'uu dadhabe gama duubaa deebi'uudhaan bakkoota garaagaraatti humna waraanaa bobbaasuudhaan mootummaan namoota nagaa irratti haleellaa raawwatuun lubbuu namoota nagaa hedduu galaafatuun qorqalbii Oromoo cabsuudhaaf hojjetaa jira jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo mootummaa bilxiginnaatti quba qabee jira. የድል ቁልፍ ሚስጥር በሚሊተሪ ሳይንስ ድል ማለት መረጃ ፕላስ ፕሮፓጋንዳ ነው። መረጃ ፕላስ ፕሮፓጋንዳ ድል ነው። Haasofni kun muddama hamaa keessa galuu kan agarsiisudha. Akkasumas mootummaan bilxiginnaa baaraga hamaa keessa galee irraa of baraaruuf tibba kana humna guddaa guutuu Oromiyaa keessatti bobbaasuudhaan opereeshinii bal'aa humna qilleensaatiin deeggarame raawwataa jiraachuu maddeen odeeffannoo bakkoota garaagaraa irra ba'an ibsanii jiru. Kun akkuma jirutti ta'e lolli har'aas bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamee jira. Giddugala Oromiyaatti fi lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti kan gaggeeffame yoo ta'u lola bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa oole irratti waraanni bilisummaa Oromoo ol aantummaadhaan injifannoo argatu beeksisee jira. Loltoota mootummaa maqaa opereeshinii yookaan sakattaa jechuudhaan bakkoota garaagaraatti mootummaan bobbaase hatteettiidhuudhaan bakkoota garaagaraatti haleeluudhaan hedduu hojiin ala taasisuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Guutuu odeeffannoo injifannoo har'aa akkuma nu ga'een kan isiniin geennu ta'a. Oduu biyya alaatiin manni murtii Keeniyaa murtee mootummaan Keeniyaa kolugaltoota yookaan baqattoota haaraa Itoophiyaa fi Eertiraa galmeessuudhaaf murteessee ture kufaa taasisee jira.
Haaluma kanaan manni murtii Keeniyaa mootummaan Keeniyaa kolugaltoota fudhachuuf dirqama idil addunyaa qaba jedhee jira. Akkasumas mootummaan Keeniyaa waliigalteewwan naannoo fi idil addunyaa jalatti kolugaltoota fudhachuuf dirqama akka qabu manni murtii murteessee jira. Haaluma kanaan manni murtii ol'aanaa Keeniyaa murtii mootummaan kolugaltoota haaraa Itoophiyaa fi Eertiraa galmeessuu dhaabuuf murteesse addaan kutee jira. Murteen kun seera biyyattii kan cabsuu fi akkasumas seera naannoo fi idila addunyaa biyyattiin itti hidhamteen kan wal faalleessu jechuudhaan qeeqee jira. Akkasumas murteen kolugaltoota galmeessuu dhaabu murtee kolugaltoota jidduutti loogii uumuudha jedheeni jira. Murteen mana murtichaa kun kan kenname himata gareewwan mirga namoomaa fi akkasumas dhaabbileen seeraa Keeniyaa murtee biyyattii baqattoota biyya lamaan irraa kolugaltummaa gaafatan galmeessuu dhaabsiftee mormuun dhiyaate erga dhageeffatee boodadha jedhamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu nagatti nu turaan immoo hawwii kenna nagatti nu tura.